dura hawaasni Oromoo akkuma walii galaattu hawaasa bal'aa guddaa ta'uu keenya wajjin Khisaab Oromoo waan addaa qaba. Dura namni wanni gartee walitti dhufee jaarmeelee tola ooltummaadhaa tajaajila lammummaa irratti namni jaarame maal argata? Jaarmeen sun eessa si geessa akka tuuta kanniisaa si godha jechuudha. Wal deeggarsa duraan qabna yoo haarri tokko arra mooraa takka itti bu'ee diinni duraa'e walii firpa Oromoon maatii dulloota rakkoo keessa jiran kamanni irra jiga yoo gargaarree mana sanirraa ol kaasne yoo gurmoofnee mootummaan xiyyeeffannaa kennee fi ulaa banee buusaa gonofaa jedhu kan hundeessa kanaa wajjin waan guddaa hojjetamaa jira. Jijjiirama amma jiru kanaa wajjin deemnee of ijaarree jaarmee jabeeffachuu qabna. Okay, hayyee akkuma gaafa keessummoonni keenya wal duraa duubaan ibsaa jiranitti jecha jaarmee yajuu fi akkasumatti arjaa dooyina maal akka ta'e amaloota isaanii takka takkan lafa kaanii jirani. Kanaaf egaa hawaasni keenya hawaasni Oromoo akkuma walii galaattu dura ilmi namaa jaaramuu qaba. Jaarmeef maaltu barbaachisa? Maaltu hin barbaachifne? Namni jaaramee fi namni hin jaaramne garaagarummaan isaa maali? Namni jaarame maal argata? Namni jaaramne immoo maal dhaba? Dura namni wanni gartee walitti dhufee garaagaraa walitti dhufee jaarsaa jaartii ta'ee jaarmeen achirraa hiddichirraa wanni eegaluuf jaarmee san jalatti midhaan firii akkamtu guddata. Firiin midhaan jaarmee jalatti hundooyte ta akkam taati kajuurratti uummanni keenya gadi fageenyaan jaarmee isaa bakka jiru hunda jaarmee hundarrattu nuti jaarmee jabeeffachuu qabna. Akkasumatti jaarmee kanaaf wanni barbaachisu arjummaa qabeenya. Qabeenya kee kun qabeenya kee qofatti oolosoo hin taane qabeenya hawaasa keetiif ta'u akkuma gaa Oromoon gizee eebiftus taatu gosaa biyyaa ta'u ta'e didduu gosaa ta'u ta'e didduu lubbuu ta'e ta'u san didduu shifaa ta'e jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya hundinuu bakka jiru jaarmee isaa hunda jabeeffatee qabeenya isaatiin yaada isaatiin waan barbaachisu hundaan duuba dhaabbatee jaaramuu qaba. Tokkoomuu qaba. Tokkummaa isaa akka gaarii jabeeffatee jaaramuu akka qabu gaa deddeebi'anii keessummoonni keenya dhaamaa jiranii keessummoota keenyaanis baay'ee ulfaadha jennaan yaada gartee xumuraa qabaatan. Ayyee Abdureemii fi Sheekh Misraaqis umurii dheeraadha jecha anis yaaduma xiqqoon dabaluu barbaada. Waa'ee jaarmee irratti waan barbaachisu fi waan hin barbaachifne irratti kaasnee jirra. Namni tokko namummaa isaatiif gaafa nama ta'eef beekuu qaba uumaadha. Warra isaa beekuu qaba. Gosa isaa beekuu qaba. Lammii isaa yookaan saba isaa beekuu qaba. Isin ittiin wal beeku kun ittiin wal miidhuufi miti. Wal deeggara ittiin adda bahanii wal beekuufi malee nama gararraa dhufee hin beekne nama gooti waan ta'eef namni warra isaa beekee gosa isaa beekee saba isaa beekuun ciminaa jechuudha. Akka hanqinaatti warri wajjin jirru Itoophiyaa keessa wajjin jirru akka Habashaa fa'a akka hanqinaatti ilaalan jechuudha. Khisaab Oromoo waan addaa qaba. Saba isaa beekaa Oromoo ta'u gosoota akka ta'e beekaa Boorana Bareentu jee addaan beekaa Booranni Shandalee kudha takka dhalee Bareentu Shandalee hortee isaa akkasitti damee qaba. Gosoota miyyee warra kamiyyeeti si galcha jechuudha. Maaliif namni bakka irraa dhufe hin beekne waan jiruuf isii san beekuun ciminaa akaakuu abaabuu keenya irraa dhaallee itti waliin hin miinu jechuudha. Itti wal deeggara malee tokko sanii jaarminni tokko gaafa ka'u warri tokko if beekee maal akka isaan malu beekee gosti takka if beeyte an gosa kana jette an saba kana jechuun isii ciminaa ta'u uummanni hawaasni keenya illee beekuudha qaba. Miidiyaa irrattis ta'e bakka fedhetti yoo waan warraa kaaste yoo waan gosaa kaafte yoo waan sabaa kaafte hoggu takka illee alagaan siif hin gammaddu. An saba kana hoggu jette isaan Oromoo qofa jaansiin jetti. Yoo an Boorana yookaan an Siikoof Mando an Qallu an humbanna jette akkasumas hin jaan. Maaliif kun waan itti mudhiisidha waan ta'eef jaarmee hawaasa tokkootiif if beekuun murteessaadha. Ilmaan adiirran keetii beekuun saba kee beekuun gosa kee beekuun barbaachisaadha. Kaje'uun waa'ee jaarmee irra kaasa jaarmeen sun eessa si geessa akka tuuta kanniisaa si godha jechuudha. Kannis hin urgaawaa tokko jala deema mootii qaba mootii isaa achi teessisanitti namuu addaan qaba. Daleeyduu qaba daleeyduun deemtee daraaraa gurtee bishaan fiddii waardiyaa qaba. Waardiyaan afaan galii kanarraan ka'u asta daraaraa isaan karaa dheeraa amna dheeraa imalanii deemanii fuudhan san yoo daraaraa deemma kanaaf hin barbaachifne ta'e asitti harkaa lafa buusa. Namni hin beekne
gaagura galii fuula dura dhaabbatee ilaaluu danda'a. Daraaraan dirri dhufe kun ol seena. Haa keessaa lafa bu'u jira muka damma kanaaf hin barbaachifne. Isa summiisa waardiyaan kun qabaa jechuudha. Agartee gahee isaa addaan qabaa. Yoo ciniine tuutaan sirra bu'aa yoo socho'uu fedhe bakka takkaadha bahaa yoo mootiin biraa dhalate kuta bahaa jechuudha addaan. Kanaaf jaarmee akka kanniisaa san fakkeenya godhannee deemuudhaatu nu barbaachisa kan itti wal dadhabsiisnu osoo hin taane kan tokko tokkotti nyaatu wal nyaatee wal ajjeesu kanniisni kan itti wal nyaatu osoo hin taane kan itti yaada faallaa fidan osoo hin taane kan itti yaada gaarii kan dalageen jabaadhu jecha kan yaada gaarii fide yaada gaarii jecha itti deemanii jaarmee tokko dadhabsiisuuf faallaa diinonni kee yookaan suma keessa ta'ee wallaalaan yookaan maatii jantaaneedhaan faallaan akkas akkasii hin barbaachisu jechuudha. Yaada tokko kaayyoo tokko waan dhufe yaadaan wal amansiisaa deeggarsa barbaachisu godhaa walirratti amanaa walitti quufinsi as keessatti jiraachaa obsi as keessatti jiraachaati ceena waan ta'eef hawaasni keenya jaarmee jiru hunda keessaafuu ragoo diinagdeetiin waan garaagaraa keessatti hirmaatee karaa miidhamneen saba isaa cinaa if maatii isaa namni tokko maatii isaa sirrii qabachuudhaa turre jiraata. Maatii isaa ilmaan isaa kunuunfachuu turre jiraata. If beekee warra isaallee lammii isaallee saba isaallee biyya isaallee akkasitti addunyaa wajjin jiraachuuf illee akkasii barbaachisaa waan ta'eef sirna gadaa jaalatamaa fi ka fakkeenya namurraa ta'uu qabna. Nuti aadaa teenya isii ganamaa sanitti deebine wal deeggarsa duraan qabna. Yoo haarri tokko arra mooraa takka itti bu'ee diinni duraa a'e walii firpha Oromoon walii firphaa bakka takkatti isaa harra guutuu loon 80 tokko 100 dhabe namuu tokko qofa kenneeti harra isaa bakka deebisaaf. Faayidaa jaarmee hawaasni keenya gaafa bakka takka taa'u gaafa godaanee bakka irraa bakka deemu jaarmeen deemu gaafa bakka takka taa'u onna tokko taa'uuf illee jaarmeen ta'a wal quba qabaatee akkasitti ta'a waan deemu jaarmeen kun haalaan nu barbaachisa aadaa teenya taganamaati lammiin teenya bakka adda addaarra jiran biyyoota ardii Eeshiyaa Awurooppaa Ameerikaa Afrikaa jiraachuun addaan nu baastu arralleedha. Waa'ee jaarmee irratti fageenya jiraannus yaadni keenya tokko jaarmeen hawaasaa itti fufaa kana caalaa cimaa warri qooda bahattanii jirattanillee hedduu galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa isiniin jenna warri keessan jirrellee itti seentanii itti dhuftanii maa alatti haftee osoo hin taane haarranaan hubatinis boruu naaf hubata itti as deebuu qaba kanaaf faayidaa jaarmaa waan hedduu isinis kaastanii umrii dheeradhaa jabaadhaa nagaan turaan jechuu barbaadaa xumure. Ayyee sheekh keenya karaa Ustaaz Ahmad Siraajitiin dabarsa. Mee namoonni tokko jaarmee kana irratti illee ka xiqqoof dubarraa deebi'anii halaala dhaabbatanii ilaalan jiru. Kaan dafanii jaarmee kana itti seenan jiru. Namoonni kun maali rakkoon takkaahu hubannaan namni kaan dafee duratti seenee jaarmee seenee eegaluu fi kaan kaboodarra aanu maali? Hajuratti. Gaariidha jaarmee irratti yeroo baay'ee shaakala jaarmee ammayyaa hawaasni keenya zamana kana jalqabee akkuma biyyattu booda jirra jaarmee waan jaarmee irratti jechuudha. Koominiitii waan jedhamu hunda booda jirra. Sababni isaa fakkeenyaaf tapha kubbaa miilaatii fi fiigicha maaraatooniidhaa yoo fudhatte lamaan irratti garaagarummaa bal'aa agarsiifne. Tapha kubbaa miila irratti akkuma biyyattu sadarkaa addunyaatti sadarkaa Afrikaatti duuba jirra. Maaliif taphni kubbaa miilaa waan gamtaan hojjetamu. Gamtaan hojjetamu waan ta'eef waan gamtaa kanatti booda jiraachuu keenya agarsiisa jechuudha. Yoo maaraatoonii ilaalte fiigicha akka addunyaatti tokkoffaa jirra. Amma dura namni nu kuffisan jiru durarra jirra jechuudha. Kubbaa miilaa immoo akkuma Afrikaattu booda jirra. Sababni isaa waan gamtaa jedhan hojii gamtaadha amma dura hin beeknu jechuu agarsiisa. Hojii gamtaatti fageenya nuti jirru agarsiisa. Tokko kana wani jaarmaa irraa hawaasni keenya jaarmayaaf amma dura qophii kan taane aaduma gamtaatu akkuma biyyattuu laafaadha. Tokko kana inni lammadaa jaarmaya waan jedhan kana namoonni waliin nama qabanii jaarmee daldalaa jedhanii qarshii guuratanii achiin badanii jaarmee hawaasummaa jedhanii nama waliin qabanii qarshii guuratanii achiin badanii namni firii godhu itti buusu hin jiru. Yeroo baay'ee akkasii. Kunis dhiibbaa uume jechuudha. Dhiibbaa namoonni bakkaan hin malle dhaqanii bakka saniin hin malleetu bakka san bu'a.
Hoggachi bu'an faayidaa hawaasanii egeree hawaasa irratti caalaa dhuunfaa irratti waan hojjetaniif jaarmanii sun harka kufaa tura. Kunis harka kufa. Kaan harkattis ni kufa. Kun qarshii guuratee achiin bada. Kun qarshii nyaatee jaarmee kuffisa. Kanaaf gaafa kaanis jaaramee akkasi kufee gaafa kaanis jaaramee akkasi kufee namni isuma kana yeroo hunda kana wanni godhate jechuudha. Sababaan boodatti waa deebisu isa kana. Kanaaf andaabsiin kaayoo jiraate tokkoffaa abdiin kutatinaadha. Hawaasa keenya hawaasa Oromootiin abdiin kutatinaa jaarama. Jaarmee hawaasummaa, jaarmee tola ooltummaa, jaarmeelee daldalaa abdiin kutatinaa tokko yoo bakka kaleetti kufte qofa laaluu sirra jiraata. Kalee maal taaneeti eenyu filannee nama akkamiif dura keenyeeti kufnee karaa san dogoggora kufaatii jechuun bakka itti kufan taa'uudha malee kufuun jamtu. Kufaatii kalee dabre san irraa barannee karaa kalee isaa san akka barnoota fudhannee karaa jijjiirree jaarmeelee garagaraa inni godhuu dandeenya. Ejensiilee jaarmeeota akka biyyootatti kennan yoo dhaqxee ilaalte lammiilee biraa kan Oromoon adda salphi dhaabbatanii hayyama fudhatan. Hiriiraan dhaabbatanii nama Oromoodhaa achi dhufee jaarmee hawaasummaa tokkoon hundeesse jaarmee hawaasummaa daldalaa tokko hin arkitu baay'inaan hin arkitu. Hawaasa bal'aa guddaa ta'uu keenyaa wajjin nama waan gamtaa harkaa qabu hin arkitu jechuudha. Kanaaf aadaa keenya jijjiirree keessumaa keenya hojii kan hanguu Oromoo jiru keessaa gara bahaa kanatti kara bahatti keessattuu kara bahatti keessaa warra kara bahaa jirru kara hargee lamaanii jirru akka malee gabbu'aadhaa of jijjiirree gamtaadhaan waa hojjetu irratti yoo shaakala keessatti maal jedhanii utlub walaa tadajjar min muxlabin faafaatu xaaliba yadajjaraa jedhe namni waan tokko yaaltu deddeebi'i yaalii jedhe. هني فتيني أبدين كتتيني ما أما ترى الحبل بتكرار في صخرة السماء كتار ثراجة ددبي كيسا هني دعامورين دعينيه هيجتي ددبي كيسا هني دعاموري وان جانب إرد ددبينه يالودان خران تكونو شوف خرا هاره باسودان أواسا كينيا نمني بيكم سكابدن فدي كابدن هواسا كيسن دينك جدان تيمسا جارا jaarmeelee tola ooltummaadhaa tajaajila lammummaa irratti amma mootummaan hedduu xiyyeeffannaa kennee fi ulaa banee keessattuu buusaa gonofaa jedhu kan hundeessa kanaa wajjin waan guddaa hojjetamaa jira kun waan guddaadha jijjiirama amma jiru kanaa wajjin deemnee of ijaarree hawaasa keenya rakkoo bakka adda adda kufan eeggattummaa jalaa akka baan kadhattummaa jalaa akka baan harka namaa eeggatu keessaa akka baan yoo gurmoofnee warra tokko ka'umaa biraan jirre ree lama binnee maatii tokko kennine ree lamaan sun boru jesa dhibooda dhaltiifi jijjiirama tokko waan tokko bu'aa buusine jechuudha waa qadaamnee ree lama sadii binnee yoo tiirre maatii dulloota rakkoo keessa jira kamanne irra jige yoo gargaarree mana sana irraa ol kaasne kan hunda ka godhuu dandeenyu yoo ijaaramne yoo gurmoofne qofa kanaaf kanarratti yoo xiyyeeffanne gaariin jaa kanuma galatoom. Egaa ulfaadhaa galatoomaa keessummoonni keenya waliin taanee waa'ee sagantaa jaarmayaa arjummaa dooyinummaa takkaa agartee nama waan kannanne bifa gabaabinaatiin haala kanaan laallee jirra. Kanaaf hawaasni keenya waliigalatti bakka jirtan hundatti jaarmaa keessan bakka jirtanitti mana jirtan irraa eegalaa jaarmaa keessan akka jabeeffattan bakka hundattu dhaamsi keenya gabaabaan kana galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa.